سوى سنة ولا مكان إيه غافين سيغافة دي طيب غافي ما تنغافة تزا واقعيو كيسن واقعيو أكا مجافاتي ماليف نما جيسا جدا إسا كجرى الرقف أوكي تمام غافي دون ناديبو أنا ككوت garuu akkuma amma guutummaa isaa dubbisu quraana jettan wangeeles Oke, guutuma dubbisu tokkorraa kaasee dubbisa kan dhufne gudduudhaan dubbisu ani lafa tokkorraa kaasee akka kudhanii si dubbisa tokkorraa kaasee akka kudhaniidha si dubbisa okay Saamu'eel Amaaleqoonni rukutamuu isaanii jedha Saamu'eel yeroo sanatti Saamu'eel Saa'oliin ati saba isaa Israa'el irratti mootii akka taatuuf Waaqayyo si dibuudhaaf ana ergee amma immoo ati dubbii Waaqayyo sitti dubbatu dhageeffadhu dubbii kana dhageeffadha dubbii Waaqayyo dubbatu jiraam dubbii Waaqayyo kana jabeessa dhageeffadha gurra keessanii okay dubbii Waaqayyo jalqabu jiraam sabni Israa'el biyya Gibxi yemmuu isaanitti Amaaleqoonni isaanii mormuudhaaf karatti wanta isaan hojjetaniif isaan nan adaba Waaqayyo gooftaan macca eegaa jedhama ati dhaqiitii Amaaleqoota jalqabdee hamma bartiitti ilaallee dure ijoolleedhaa hamma ijoollee madanitti kanumas kuwwanii hamma hoolotallee gaalota hamma harrootaatti ajjeesii fixi isaaniif hin ho'ini jedhee jedha eenyutu jedhe Waaqayyotu jedhe yemmuu Saa'ol ilaa'imiti namoota walitti waamsisee isaan keessaa lafoo 200,000 warra Yahudaa keessaa immoo namoota 10,000 in lakkate Saa'ol achumaan mandara dhaqee dachaa keessa riphee ni gate warra qenotaatiin garuu isin yemmuu sabni Israa'el biyya Gibxi ba'anitti wanta gaarii gootanii fi waan turtaniif ana Amaaleqoota yeroon balleessu isaanii wajjin akkan isin hin balleessinetti isaan gidduudha ba'ati adeemaa jedhe kanaaf warri qenoota Amaaleqootatti gargar hin ba'anii Saa'ol hawiilaadha jalqabee hamma Shuur isa fuullee Gibxitti argamutti Amaaleqoota rukutee jedha Waaqayyo ajaajinaan Agaagiin mootii Amaaleqootaas fayyatti booji'ee namoota hundumaas billaadhaan hin fixee jedha najjees ajaja Waaqayyootiin Saa'olii fi namoonni isaa Agaagiin mooticha mararsiifatanii karra bushaayee karra sa'aa karra horii dilbii ciccimu cocoomoo fi ilmoolee keessaa warra gaggaarii hundumaa ajjeesanii fixuu hin barbaanne warra waa'ee hin baafnee fi warra tuffataman hundumaa garuu raawwatanii hin balleessanii samboodaanoo kana booddee dubbii Waaqayyo gara Saamu'eel dhufee Saa'ol na duukaa bu'uu dhiisee deebi'eera inni akka dubbii kootitti waan hin raawwatiniif jedhama inni muraasa dhiisee waan gaggaarii dhiisee jennaan akkamitti akka dubbii kootii hin raawwanne jechuu jira Waaqayyo akka an jedhetti hin raawwanne Saa'olii akka an jedhetti hin raawwanne garii hambisee waan gaggaarii hambisee waan ta'eef jechuu jira Waaqayyo lolu jira akka inni akka dubbii kootitti waan hin raawwatiniif isa moosisuu kootiif nan gadda jedhee Waaqayyo Allah Waaqayyoon gaddisiiftee ijoolleen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ربي لك الحمد والشكر اللهم نكنه كتيف ما جافرتك أنا ولا ننقد جلني بالرئيس من أكمل تركنا ما علمنا ما تقوى أكمل ربي الرتي ننقد جلك أنا بالرئيس سنوجمانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Samu'eelis dubbii dhagee kanaaf gadee halkan sana guutuu gara Waaqayyootiin iyya jedha ayyatole amma guutuu si dubbisee jira Waaqayyo eegaati dhaqiitti Amaaleqoota dhiiraa jalqabdee ajjeesi kan jedhe kana Sinin deebisaa kuma saa Sinin deebisaa Ayi deebisee yeroo sanatti Waaqayyo dubbatee saba Israa'eliin biyya Gibxi keessaa baasee biyya akkasii deemtu jedhee isaaninni erge jechuudha biyya Kana'aan jedhamutti warra Yerusaalemiin achi deemaa jedhe isaan erge kaza warri Amaaleqoota kun immoo maasii keenya mandara keenya keessa darbitanii deemtan jedhanii isaaniin karaa darbaa dhowwatan warra Israa'eliin jechuudha Waaqayyo immoo biyya Gibxi keessaa maal mirgan qaba moo Waaqayyo lafa isaanii mirgan qaba moo maasii keenya keessa hin deeminaa yoo jedhan Isa yaade isaanii isaantu beeka isaantu morme isaantu ittiin morme erga yoo morma mirga qabanii maal karaa yoo cufatanii karaa mana ganda keenya keessa hin bahinaa yoo jedhanii mirga isaaniiti Waaqayyo kanaaf jecha hoolaa jalqabdanii hunda fixaaree maal daa'imallee fixaamoo Inde Waaqayyo akka saba Israa'eliin waadaa galee fi waadaa sana raawwachuuf jedhee geessaa jira. Garuu isaan waadaa Waaqayyoo sun amma saba Israa'eliin darbuu dhowwuu isaanii yaada kakuun Waaqayyo yookaan waadaa Waaqayyo isaaniif gale suni akka hin raawwatamne maal Waaqayyo saba Israa'el Waaqayyo uumeeti kaan guddifate moo kaan uumee kaan guddifate moo Akka Waaqayyo dabarsanii akka dabarsaniif isaan abboome isaan garuu dabarsuu didanii saba Waaqayyo jabaa dabarsee jiru akkuma amma isinii Ustaz isinii kan kennu akkuma amma isinii warra mormii ajjeesaa jedhe rabbiin jedhanii
akkuma kana warra Yerusaalemiin mormanii karaa darbaa dhowwatanii eessatti waaqayyo karaa dabarsaa jedhe bakka isaa naa kennime bakka isaa naa kenni. Achuma keessa jira macaafuma amma isin dubbistan sana guutummaa isaa yeroo dubbistan keessa argatu jalqabaa maal guutuma dubbiseeti guutummaa jechuun ko boqonnaa tokkorraa kaasetan fakkeenyaa fi dubbisee jiraate rakkatini bakka isaa naa kenni bakka isaa naa kenni achuma jiraan maali kun falaa miti boqonnaa tokko kaasaate amma dhumatti dubbisaa bakka isaa naa kenni bakka boqonnaa tokkorra maal boqonnaa tokko haga dhumatti haga 15 dubbisan an jedhamu nagaa qabdaati maal asuma ollamoo macaafa dubbisaa ati bakka isaa naa kenni ka guutummaa isaa keessa bakka taa kanaa kenni achuma keessa argatu hin jedhee gaafa amma fakkeenyaa fi lakkoofsa inni wanti tokko gaafa barreeffamu jechi tokko jechuudha yaada bal'aa qabata of keessaa yaadi bal'aa sun garuu guutummaa isaa keessatti barreeffamee jira deebii bakki sun eessa boqonnaa isaatiif lakkoofsa isaa natti himayyee bakka jiraatu guutummaa isaa keessa boqonnaa isaatiif lakkoofsa isaa naa kenni akkoo boqonnaa tokkorraa kaasa dubbisaa rabbii kan keessu dattuu mucaa maal taate isaati bakka isaadha maa bakki kun bakka guddaadha miti bakka isaadha bakka kanaati boqonnaa ganaa keessatti lakkoofsa ganaati jedhi dubbadhu malee boqonnaa tokkorraa haga 15 dubbisamu ani guyyaa guutuurra oolamu gidduu masaa fudhatanii baatanii kaasanaa amma gidduu masaa fudhatanii baatanii amma guutummaa isaa dubbistan ani guutuma dubbise amaaliqoonni rukutamuu jedhee bakkuma san irra jalqaba bakka irra jalqaba irra si dubbiseen haga lakkoofsa kudhanii moo meeqa si dubbiseen ayyi macaafa maalirraa naa dubbistan bakka iyyuu hin beektu tokkoffaarraa dubbisan an jetti sagalee mootii mukasiiti maaf gad na buuf ta'edha sanuyyuu jala kana taa'e maal si wajjin wacaa oola moo saatiin qabu moo ayyee itti fufi rabbiin kan keessa maaliif nama ajjeesaasin hin jedhu rabbiin kan keenya maaliif maal jedha jette maaliif nama ajjeesaasin hin jedheesin ajajaan jedhe nama maaliif nama ajjeesa maaliif jedhe ajajaan jedhe nama ajjeesa ka jedhu jedhamu quraa keessa ta'uu qaba eessatti nama ajjeesa jedhe yeroo jii kabajamuun darbuu kafiroota ajjeesaa karaa itti dhibbisaa hidhaa jedhaan nama jedhaare sun mushirtoota jedha malee sun achi dura xiqqisha ufdoo deebiteen dubbistu mooti sun nama hin jedhu bar mushriktoota jedha hin dubbifne bee quraan deebii dubbisme nama ajjeesaa hin jedhu quraan no kan muslim okay suuraa 9 baasash isuma bar mushriktoota jedha mushriktoota ajjeesaa jedha malee sun mare isaanii warra rabbitti namanne miti mushriktoota jechuun warra makkaadha warra nabi muhammadii wajji wal mormaatiin turanii yeroo sanii nabi muhammadiin alayhi salaatu wassalaam ajjeesuudhaaf waadaallee walii galanii waadaa sanillee diigan achi dura xiqqishuma lakkoofsuma afur deebii dubbisme xiqqoosi lakkoofsuma afuritti yoo deebite sirrii gala xiqqishuma jedha mushriktoota jechuun warra gaafsanii nabi muhammadii wajji wal mormaa turanidha akki jedhu gareen qindeessitoota irraa ta'an yookaan mushriktoota irraa ta'an warri waadaa walii seentanii dhageeffadhu yeroo takkame si dubbisa mee dubbisanii kaanii haasawaniiti yeroo takkanaaf dhageeffadhu garuu qindeessitoota irraa warri waadaa walii seentanii qindeessitoota jechuun mushriktoota jechuudha warri waadaa walii seentanii sana booda homaa isin hin hir'isiniif nama tokkollee isin irra hin gargaarin warra nama tokkollee hin gargaarin hanga beelama isaanii waadaa isaaniif guutaa jedha warra waadaa guutan waadaa isaaniif guutaa jedha warra isin hin tuqne jechuudha dhugumatti rabbiin sodaattota isaanii jaallataa jedha eegasan yoo yeroo ji'oonni kabajamoon dabran mushrikoota argitanii ajjeesaa isaan booji'aas isaan marsaas karaa hundaan irras isaaniif ta'a yeroo toobatanii salaata gadi dhaabanii zakat kennan karaa isaaniif gad dhiisaa yoo isaan toobatanii dhiisanii salaatanii zakat kennan karaa isaanii gad dhiisaa dhugumatti rabbiin araaramaa rahmata addaa jedha yeroo ji'oonni kabajamoon dabran mushrikoota jedha yoo afaan oromoo bisteen hin beekne malee akka jedhu jalatti iyyuu hiika isaadha sirriitti meesii mul'isa mushrikoota jechuun maal jechuudha ree
warra nabi Muhammadin wajjin yeroo isa wal morkaa turanidha Makkaa keessa warra turan. Nabi Muhammadin wajji wal lolaa turan sababa isaadha. Innu sitti maqoe jala kana si dubbisa ila kun ibsa isaadha. Ibsa isaa si dubbisa akka jedhu ji'oonni kabajamoon ji'oota afran guyyaa labsii irraa kaasee jiru. Kan mushrikootaaf isaan keessaa nagaan socho'uun eeyyamameedha jedha. Ji'oota kabajamoo kan jedhu san. Rabbiin achi dura nagaan haa socho'an eega ji'oota kanaa jedhee itti wanna jedhe. San boodaan ammoo jarri waadaa diigan. Jara waadaan diigin kun asitti ilaalama. Lakkoofsa 4 irratti jechuu asirra kaas ilaali. Garuu qindeessitoota irraa mushrikoota irraa jechuudha. Warri waadaa walii seentanii sana booda homaa isin hin hir'isinii fi nama tokkollee isin irratti hin gargaarin hanga beellama isaaniitti waadaa isaanii isaaniif guutaa jedha. Uumatti Rabbiin sodaatota isaanii jaalata. San booda lakkoofsa 6 irratti ammoo waa'ee mushrikootaati. Warri kun ammoo warra waadaa diiganii jechuudha. Achi booda itti fufee lakkoofsa 7 irratti maal jedha? Lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Yoo tokkoon qindeessitoota irraa ta'e nagaa gochuu sirra barbaade. Nagaa sirra barbaade hanga inni haasaa Rabbii dhaga'utti eegumsa isaaf godhi. Sana booda iddoo eegumsa isaatiin isa gahi. Kuwaan isaan ummata hin beekne ta'aniif jedhadha. Warra sanirraa dhufee tokko wayiidhaa nagaa barbaadanii nan tuqina yoo jedhe akka Quraana dhaga'u godhi san boodaan bakka eegumsa isaatiin isaan gahi jedha. Iddoo eegumsa isaatiin gahi jedha. Sigaraam isaa ajjeesaadhaa miti. Jarri kun warra waadaa diigan. Warra waadaa guutaa jedhe Rabbiin. Warra waadaa diigan ajjeesaa. Ji'oota kabajamoo keessa osoo hin taane erga ji'oonni sunniin dabran jechuudha. San boodaan ammoo yoo jaruma san keessaayyuu tokkoon isaanii isinitti dhufee eegumsa isinirraa barbaade. Nagaa isinirraa barbaade isa san dubbii Rabbii dhageessisaa. San boodaan ammoo gara maalitti oofaa? Gara iddoo eegumsa isaa iddoo inni itti amamaa ta'e itti fufan geessa. Egaa immoo kun asirratti hubachuu dandeessa. Qindeessitoota kan jedhamu kun mushriktoota. Qindeessitootaaf waadaan Rabbiin biraa fi ergamaa isaa biraa akkamitti jiraata. Garuu isaan masjida kabajamaa biratti waadaa walii seentan. Hanga isaan waadaadhaan isiniif dhaabbatanitti isinis isaaniif dhaabbadhaa jedha. Waadaadhaan yoo dhaabbatanii kan isinillee guutaa jedha. Si galtee? Waadaa yoo kan guutaa. Wanni haasa'u jiru waan warra kabajamoota nama jiru wal mormidha. Muhammad Nabi Muhammad warra wal mormaa hin jedhu kaachira. Ati guutuu dubbisi kaati maal kan kee dhamdeessu. Ati dubbisuu barbaade jalqaba marraa kaasii dubbisme yaa mucayyoo ta'in. Jalqaba mee suuraa kana ayatuma tokko irraa kaasiiti. Si galtee jalqabni isaa maal jedha suuraan kun jalqabuma isaadha. Yeroo galatti warra Rabbitti hin amanne kan inni ajjeesaa jiran. Lakkee akkasii miti yaa mucayyoo. Mee jalqabuma suuraadha dubbisi. Jalqabuma isaa dubbisme. Jalqabuma isaa dubbisi. Yoo of biraa qabaate mee jalqaba isaa dubbisme yeroo takka. Bilbila kan qaban malee silkirra. Okay, dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu si dubbisaa. Si dubbisaa dhaggeeffadhu. Akkana jalqabnummaan isaadha. Isheen kun jedha suuraan kun jechuudha. Isheen kun qulqullina Rabbii fi ergamaa isaa irraa taate kan gara warra mushriktoota irraa lola dhiisuuf waadaa walii galtaniitti qaqqabduudha jedha jalqabu. Warra mushriktoota irraa lola dhiisuuf waadaa walii galtaniitti qabduudha jedha. Jalqabuma isaa dhaqii dubbisi suuraa sagalaffaa jalqabuma isaadha. Maal kun waan nama dhibu moo kun birriin kafaltu? Qarshii sirraan barbaade. Mushrikoota jechuun maaluma jechuudha afaan Oromootti naa eekame. Mushrikoota jechuun warra xaa'utii waaqessan warra yeroo san Nabi Muhammadii wajji wal mormaa turan. Bakka Nabi Muhammad itti dhalatanitti Nabi Muhammadii wajji wal mormaa turan. Waadaa walii galanii turan Nabi Muhammadiin. Lola dhiifna waggaa 10 jedhanii. Erga sani jarri sun waadaa diigan. Waadaa erga diiganiin booda Rabbiin seera kaa'e. Warra waadaa guutan waadaa guutaa fi warra waadaan guunnamu qaba ajjeesaa jedhe. Haga jarri toobatanitti yoo jarri toobatan dhiisaa jedhe. Yoo jarri amma sammuu isaan irraa namni nagaa barbaadu jiraate nagaa godhaa jedhe Rabbiin. Jarri kun warra waadaa hin diignu jedhanii warra lola dhiisuu irratti waadaa walii galtanii jedha. Jalqabuma dhaqi dubbisatime. Jalqabuma suuraa sanii suuraa sagalaffaa sanii baay'ee miti bar lakkoofsa 5 irra dubbistee meeta. 4 3 1 ufduu lama tokko kanuma ufduu badee bi lakkoofsa tokko rakaasi dubbisi. Si galasi. Suuraan kun keessin haasoftu jalqabuma irraa warra Nabi Muhammadii wajjin mushrikoota Nabi Muhammadii wajjin wal morkachaa turan erga sanii waadaa walii galan lola dhiifna jedhanii warra waadaa walii galan sanirraa haasofti suuraan kun isin jechuu barbaadeeti. Ayyoo magala mushrikoota jechuun isaan jechuudha. Warra waaqa tolfamaa waaqessu kan Nabi Muhammadii wajjin wal mormaa turan jechuudha.
mushrikoota irraa warra waadaa lola dhiisuudhaaf waadaa walii seentanitti qaqqabduudha jedha sii galte jalqabuma isaarra baraa'atun min Allah wa rasuulii ila alladhiina aahadtum min almushrikiin warra waadaa walii seentan mushrikoota irraa jedha. warruma quraanatti namni jedhani nabii Muhammad waliin mormaa turanii amiti jechuudha. laa ilaaha illa Allah afaan kamiin ibsaaf himi afaan amaariffaatiin si ibsu afaan oromoo dubbachuu jira afaan oromoo kiyyaa fuudhan barbaachisu qulqulluutti maqaa waan taaneef jennee laa situ quubsa nu banne malee deebitee quubsaadha sirriitti quubsaadha bira dabraayu abbaa barbaade hubachiisa akkisiin jedhe afaan oromootiin si dubbise ila akkisiin jedhe yaa mucayyoo mushrikoota jechuun warra waaqa tolfamaa waaqessu jechuudha afaan arabiffaatti mushrikoota jechuun warra rabbitti waamakee waaqa tolfamaa waaqessu jechuudha mushrikoota sakana quraanaa deebisaartu moo yaada keessan deebisaartu Qur'aan irra si dubbisee amma yaa mucayyoo yoo margariyaan fiidiyoos ni akkasumaan fiidiyoo cuftan dubbisaartu a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa Allah macaafa irratti wajjin rakkannaa kana irratti illee wajjin rakkannaa rabbumaan nu dandeessisu okay sirriitti aslaal suuraan kun suuraa toobaati suuraa sagalaffaadhaatti inni kun jalqabnummaan isaa jechuudha si galtee akki jedhu sirriitti ilaali ilaa arguu jirtaa miti isaa arguu jirtaa miti argaan jiru achi bottaniirtan hin agartu moo asitti sitti mul'atu amma akkuma ni mul'ata ustaaz ni mul'ata okay tamam sirriitti ilaalina isheen kun jechuun suuraan kun jechuudha this is a declaration jechuun suuraa kana baana si galtee wanni isiin ibsitu qulqullina rabbii fi ergama isaa irraa taate kan gara warra mushrikoota irraa lola dhiisuuf waadaa walii galtanitti qaqqabduudha lola dhiisuuf waadaa walii galtanitti qaqqabduudha jedha si galaa miti isa afaan oromoo si galaa miti afaan ingiliffaan yoo barbaade lokuno polytheist jechuun warra waaqa tolfamaa waaqessu jechuudha. Okay, maal akkam si goona reedu? Waaqa tolfamaa dubbisuu kan warra waaqa tolfamaa waaqessuudha mushrikoota jechuun kan jedhu macaafarra meerreessatti naa dubbistanii as quraanirraa si waa biraan. Maal mushrikoota jechuun afaan arabiffaati yaa mucayyoo afaan nagaami beeyyii keessatti. Mushrikoota jechuun afaan oromooti afaan arabiffaati. Mushrika ila kun jala qabu eeti. Afaan oromoodha ila kun rakkoo. Okay. Arguu jirtaa mi kun asitti si hiika ila kun afaan ingiliffaa irratti hiika afaan ingiliffaa irra si hiika sirri si galtee. Asirrasiitu. La Oromiffa sanaaf daalak. Maal jetti? Oromiffa sanaaf hiika Oromiffaan. Mushrikoota hiika Oromiffaa maalidha? Warra waaqa tolfamaa waaqessanidha kan jedhu Oromiffaan naaf da'a. Hiika isaa tiraazileetii isaa barbaaddaati? Okay, tamam. Tiraazileetii goonaaf yaa jamaa. Okay, tiraazileetii finnaaf tiraazileetii. Al-mushrik kun ka jedhu afaan arabiffaadha beektaati dubbistee translate goonaaf ta'u okay me afaan oromiffaarraa afaan arabiffaarraa gara afaan oromootti jijjiirraa akkanaame yaa jamaa akkana al-mushrikuun jedhee barreessaaf afaan arabiffaatiin si barreessee eegasanii al-mushrikuun Kaya. Arguu jirtaa miti isaa al-mushrikuun ka jedhu mushrikoota jedheetiin hiika afaan oromoo irratti si galaa miti isaa warra rabbitti waamaa kan jechuudha. Eeywa siif ibsa yeroo takka siif ibsa akka siif ibsu jira amma afaan oromoo irratti xiqqoo siidhaa wanna yoo jedhee afaan amaariffaa irratti dhaqeetiin amma kana achirratti wanna sii jedhaan tamam eeywa Anjir usaha apa? Wi-Fi di sini apa? Ayo. Ingiliffatti qosi dubbisuu dandeessa xiqqishuma wayiidha.
Kanaaf dhaan jedheen isin afaan oromoodhaan dubbattanuu miti gaafa jechaan afaan oromoodhaan hanqata yaa mucaa dictionary qabu afaan oromoodhaan oromifaanii Daazlee itti malee mushrikoota jechuun warra waaqa tolfamaatti amananidha jettani quraanni mushrikoota jechuun warra waaqa tolfamaatti amananidha jedhee oromifaanii keeyyoo jiraate sirriitti ilaalime afaan oromoo qajeelchee hiikuu siin jechuu jira Daazlee irratti hanqina qabaa gammaatti akka isaatii kanaatitti asitti ilaal kun almushrikuun ka jedhu ila kun gubbatti dubbisi afaan amaariffaatiin المشركون إلا كنا سرتي أفانا معرفتي وجوه نجتو طاعات أملاكيوج أرجو جرتامي تيسا أفان روموتين أمو كجلتي سيفينيكو كنا فوري أفان روموتي قرآن هي كيو مشركوت تجريتو من دبته أرجو جرتا أفانا معرفة لنو بتموت دون قرون تين كأنون دسا بسم الله ما أفانا معرفة ما تحسها هو بدو كواتي كوسي التنقلتمو ما لا معرفة بيك تموت أتندن جيرنا كمال دبي كنا دبسا مال إيجابيك تيتي مال أفان أروما مال إنجرين كمال نقول ما بيجيكسن كرابر بعد يوم تأسيو بتشيسو لما ده وندو لجرو كيف دبي نبغى ربطس دبي ونجرو مال فربطس لكن دبي يوم دبي نسا سيتو بندو دبي ركون كان كتير ماله إنجلي فن بيكو جتة أماري فن بيكو جتة أكم سيكون نسا مشيكوت عربي فن بيكو جتة سي كودا بجتة سين كم كمو جرا ماله نوت دبي مو سيتو سمو دبي ماله بسم الله دبي نو دنونجت سيتو بيكو سدبي ماله دبي دبي بار no Quran waan hin jenne jettanii kanaaf jedhee isin mormeen maal eenyutu waan hin jenne jedhe Quran Quraanni akkasin jettan kanatti jedheen jiru inni mushrikoota jechuun waaqa tolfamaatti amananidha jedhee hin jiru otoo akka jedhee jiraate isuma naa baastu Quraanarraa amma garuu Quraanni dictionary miti bara yaa mucayyoo Quraanni bara arabeeffaan dubbata dictionary miti waanni siigalaa miti isa dictionary kan barbaadu ala baatee tiraazilleetti godhata malee Inna afaan quraana miti akka achirra jirutti sanatti akkamittiin eegamu fakkeenyaaf quraanni jecha arabiffaadhaa fidee dubbate siigaltee afaan oromoo irratti jecha arabiffaadhaa fideetu akkasumatti kaa'e fakkeenya musliimoota namoo kun hiika jalatti wana jedha shikoota wani jedha akkasii kaa'e oromoodha afaan oromoodha bal'aa waan hin ta'in akkasii garuu amaariffaaratti ni almalaakochi fakkeenyaaf ingilifarra yoo keenye ingiliffee sirriitti fakkeenyaaf akkana yoo keenye poolisiin warra waaqa tolfama waaqessu jechuudha warra waaqa tolfama waaqessu jechuudha afaan arabiffaadhaatti mul'isee ture bara asitti fakkeenya quraanuma baneeti asitti mul'isee ture afaan ingiliffaa irratti ni dubbata warra waaqa tolfama waaqessu akka ta'e jechuudha atammoo mushrikoota waan asii jedhe fakkeenyaaf amma lakkoofsa afur irratti gasiiqee afaan oromoo irratti illee jarri illee hiikanii jedhan maal jedha rabbiin qindeessitoota irraa qulqulluudha jedha qindeessitoota ka jedhan kun mushrikoota ka jedhu saniin hiikan qindeessitoota jechuun warra rabbitti waa makeeti wanna jedhu silaa hiikaa keessatti xiqqoosiidhaa jechi kun jijjiiramuu qaba ture hiikaa afaan oromoo keessatti afaan oromoodhaa sirriitti akkasitti namaaf hin dhufu waan ta'eef sababa saniif jecha rakkatanii akkanatti kan ta'a. Seegaltee ati ammoo garaa barbaadeen amaariffa bira dhaqee ingiliffa bira dhaqee arabiffa bira dhaqee yoo si hiikeeti jechuudha. Ammoo yoo sammuu ofii keessanii yoo barumsa barateen ammoo waan kun hin qabnu nuti dirqama hin qabnu afaan oromootiin malee jechuudha suni waan keessan. Kun waan keeyyaadha miti kun dadhabbiin keenyaa miti. Barumsaa miti ustaaz amma waa'ee barumsaatiin miti ani ammoodhaan waan jalqaba isaa waan afaan oromoodhaan eegtaniif jedheetini mushrikoota jechuun warra waaqa tolfamaa waaqessu jechuudha waan irra jiraayii isiniin jedheen. Quraan barreeffamee jira. Quraan irraa akkamitti muta Quraan dictionaryidha moo Quraan dictionary miti. Eessaa eegtanii ree? Barkaan si dubbisi afaan arabiffaati bara. Afaan arabiffaa fakkeenyaaf ila kun arguu jirtaa miti isaa? Arguu jirtaa isaa baraa'atu min Allahi wa rasuulihi alladhiina ahadtu min al-mushrikiin. Dhaggeeffadhe baraa'atu min Allahi wa rasuulihi alladhiina ahadtu min al-mushrikiin kan Quraani kun hiika afaan oromooti. Siigaa miti isaa? Afaan oromoodhaa akka isaanii galeetti jarri hiikan warri sun jechuudha. Kun ingiliffa kun hiikan jira. Taa'uut amlaakochi jedheetiin dubbate. Eenyutu hiike afaan biraatti eenyutu hiikeessa? Afaan ingiliffaatti afaan arabiffaa kana eenyutu hiike gara afaan ingiliffaatti? Yaa Allah. Afaan ingiliffaatti namatu hiike kamallee asii sahii international kan jedhamu kun dhaabbatatu hiike sahii international kan jedhamu. Yaa afaan oromootti maal hiikamne reegaa ingiliffaan hiikame? Kun ammoo sheeggaalii abbaa boortu hiikan ammayyuu nama jiru kun. Gaalee abbaa boor ammayyuu nama jiru ustaas gaalee abbaa boor nama ammayyuu jiru. Siigaltee kun nama amma jiru warri amma hiike kunniin sahii international dhaabbata kunillee. Hiikaan biraallee jira amaariffaan jira kunillee jira. Siigalaa jira miti kun hiikkaadha. Afaan arabiffaa irratti yoo beekte immoo afaan arabiffaa dhalli laafaadha. Mushrikuun kan jedhamu warra xaa'uta amlaakiidha yookaan ammoo warra xaa'utii waaqessu warra waaqa tolfama waaqessuun jedhama jechuudha. Hayyatone kana dandeessee bira jirra.
Maarifasaa sirriidha. Maal eega sirrii? Maarifasaa gisee faastu sirriidha. Maal Ingiliffaan illee Sirriidha. Boolizist jechuun warra mucayyoon ammoo bari. Oromiffaadhaani malee maarifasaa gisee reefu baastu ni agarraa miti ree kiristaan illee taanu ni agarra waan ta'eef sirriidha. Jechuun mucayyoon beektee afaan Oromoo bichaa beekaanii jetti. Tayyib garan agarasi wanti finna kanatti Ingiliffaan jedha maaliif kana jawu jennu lakkee Oromiffaan illee baratu. Maal gonaaf hayyee tole amma kana xumurree jirra hayyee tole. Sumayya isin jedhe mucayyoo firii sumayya ta'ee jettan. Waaqayyo keessanoo maaliif nama ajjeesate? Amma keessa gaafadha. Kana deebifnee amma gadandee. Ibsi firii sumayyaa. Garanas deebii mucayyoo.